Welcome everyone. Diyaadha. An dhaamsa an isiniif qabu yaa ummata kiyya afaan Oromootiin dubbachuun fedha. And if you want me to speak English, which of course I'm always happy to speak English, feel free to drop a comment, give me a topic so that we can chat more. Because what I'd like to do is be able to communicate. So I realize that depending on who your audience is, some languages can be more effective than others. So let's talk. Ittumaha fufnu. Let's see how this is. Sena Nora sin hundinu. Welcome. Feel free to drop a comment. Watakataka barreesse dubbachuudhaaf ammoo I just want akkanumatti dubbachuu na wayyanaa fakkaata. Isin immoo gaafii yoo qabaatanii bakka commenti kan asirra isin dubbiseetiin isinii deebisuu danda'a. Too early North America Saeed Dasi. Baga hirribarraa kaatanika. Sila Oromoon martuu hirribumarraa ka'uu qabanii hirribaa rafuu osoo hin ta'in hirribaa ka sammuu keenyaniyaatu kanarraa ka'uun irraa jira. In argamu ani video kiyya yoo argamame takka na godhiitiin namni tokko hin argamtuu naan jedhani yaa ummata kiyyaanillee baay'een si jaaladha isin hundinuu hedduu na gammachiise as gubbarratti isin arguudha bareeda takka argee jira. Ittuma fufuu wayyaa, that's what I think. Nuti biyya kana keessatti magaalaa Melbourne Australia irraa ammallee lockdownima keessa jirra. Gara waggaa tokko guutuu fi manuma keessatti nu hidhanii jiranii ammoo warroota biyya keessatti ka hidhaman nu caala itti dhagahamaa jiranii hedduu isaanii yaadaa jirra. Anillee gama kiyya manatti waan oolleef jecha waa hedduu yaadeetiin guyyaan ar'a isinitti dabarsuu barbaade yaadni kiyya. Kanaaf hedduu galatooma yeroo keessanillee fixattanii asitti na arguu keessan asitti waliin turuun kenna hedduu nama onnachiisa hedduu galatooma. So ar'a maaliif isin waamee jettee yoo ka gaafachuu tahan namoonni birattillee dabarsuu dandeessa. You can even see me after this live as well. Ani ka jedhuu barbaade. Namni tokko rakkina tokko irra yoo haasawuu barbaadan hiika isaa fiduu qaba. Kanaaf ani wanti jedhuu dhabee malee ani busy ta'ee badee miti gama kiyyaati. Rakkina kanu miidhaa jiru irra dubbachuun nama yoo barbaadde I think akka ilaalcha kiyyatti yoo na gaafatan dhiifama ka ilaalcha kiyya yoo na gaafatan hiika isaas fiduu qabna rakkina qofaa miti. Rakkina qofa haasawu irra osoo hin ta'in hiikaanis wajjin jiraachuu qaba yaa ummata kiyya. Namni callisee rakkina qofa sitti fidu yoo solution yoo hiika kana wajjin yoo isinitti hin finne yeroo kenna gubachuu hin qabnuu jechuudha. Ogummaa kiyyarra fakkii tokko isiniif ibsuu barbaade achi booda itti yaadeen ka ogummaa kiyya dhiisi nyaatuma kanarra kanu nyaannu fakkeenya tokko sila odoo isiniif ibse wanni an jedhuu barbaadu ifa akka isinii haa ta'uuf jecha namni nyaata tokko yeroo ka qopheessu tahan waan fedha haa ta'u biddeena haa ta'u wadhaba hallichaa haa ta'u kan hallichaa kan namaaf hin taane tokko yoo sii fidan jechuun naan taane garaana baasee jechuun uma jechuudha. Hiikkaas hin fidu jijjiiramnis hin fidu yoo immoo namni takka eega nyaatee booda jechuu irra hay jedhanii hallichaan kun bar sooqiddaa irra hir'atee foon sirriitti hin bilcheeffanne shunkurtiin kun hin ciramneeyyuu kanaafu namni dhukkubsatee bar jedhanii akkana jedhan yoo ka dubbatu tahan rakkina haala kanatti ifa godhu hiikallee fiduun ni mala ummata kiyya.
haasa'uu irra alawaadaa keessa seentee nama san gargaaruu qabna. Be a part of the solution kan jedhamu. Hiika san taasisuu qabnaa jechuudha uummata kiyya. Dubbiin amma bar nyaataa miti. Fakkeenyumaaf akkas dubbadhee malee dubbiin waa'ee saba keenya kana kaasuu barbaada. Saba keenyaa fi nyaata tokko jechuudha osoo hin ta'in akkuma fakkiitti ifa akka isiniif tahee himuu barbaade. Sababa har'a kan isiniif waanne waa'ee rakkina keenyarra dubbachuudhaaf. We have been in a problem for a very long time. Namni yeroo dheeraadhaaf rakkina keessa yeroo jiraatan humna isaanii hir'atuun ni mala. It's natural. Ammoo yaa uummata kiyya yeroo rakkoo keessatti humna muraasa waan qabneef jecha waan hiika nuu fiduu tahuu keessa tahuu qabdaa malee namni tokko dalagni isaa rakkinuma sitti fiduu qofa yoo tahe kan siin jedhu ufumarraa cufuu nama sanirraa yookiin nama sanirraa deemuudha yookiin nama sanirraa garagaluu jechuudha. Akkanatti wal arrabsuun Facebook irra ebaluun akkas jedhe ebaluun bitamte ebaluun akkana jechuun humna ofii fixachuu jechuudha. Baga nuu himatte ni beeyna waan haara wallee nuu himuun qabdu ni beeyna uummata kiyya. Ar'a wanni na haasa'uu barbaadu. What I want to talk about today is a problem that needs a solution. So solutionii kana hiikaa kana beekuudhaaf duraan dursee rakkoon maal akka tahe irra walii galuu qabna. Rakkoon hedduullee ta'uu ni mala. Rakkoon hedduu ta'uu jechuun hiika hedduullee ta'uu ni mala. Ammoo maalinni rakkoon sun? Mee rakkoo sanirraa haa dubbannu. Rakkoon keenna ka Oromoo hunda diigee, ka Oromoo hunda facaasee, ka hiikaa nuu feesise maalinni? Wanni sun amaanaadha. Trust. Amaanaan keenna, trustii keenna nu jalaa balleeffame. Wal amanuu dhabu ka amma uf keessaa qabnu. It is because badiin guddaa waan nurra dalagameef jechaadha. Madoofnee jirra yaa uummata kiyya. Nuti Oromoo madaa hedduu qabna. Baay'ee nu madeessan. Baay'ee madoofnee jirra. Madaan kun immoo eessarraa burqaa'eme? Diinni keenya osoo gaafatte si garagalchuudhaaf simarra eegalee jedhanii si kijibsiisuun oolan. Rakkoon si hiibar. Sila odoo calliftee rakkina kun nutti hin dhufu. Odoo sobamtee akkana si miidhuun qabnu. Jedhanii problema mataa ofirratti garagalchuu wadan. Akkasillee godhuun ool akkasuma godhaa jiran ammallee. Garuu nuti sobamuun qabnu takka wara 2018 2018 keessatti sobamnee lammata sobamuun qabnu. Madaan 2018 sanirra sila haga ammaatitti rakkoon kana hunda amaanaan keenna eega balleeffame irra eegalee jechuudha. Kun dagatamuu hin qabnu. Namni eega amaanaa kee, amantii kee eega tuffatan booda dubbii biratti seenuu hin qabnu. Rakkoon kanaadha, rakkoon paartii kanaa hordoftii, rakkoon ebaluun bitamtee. Maaf akkas tahe? Namni amaanaa kenna yoo hin cabsine bakka kanatti hin gahu jechuudha. Har'a asitti hin taanu. Dubbii biratti seenuu hin qabnu hanga waan sani fix godhuudhaaf hanga waan san tolchutti. What do you think we should do about it? Samuel Galatoon nu gaafataa jira. Don't worry, sanillee ittuma fufaa. Rakkoon maal akka ta'e duraan dursaa isiniif ibsuu barbaadeetiin achi booda hiikatti deemna. Why are you silent for a long time? Lata nu gaafataa jira. Ammaan dura isiniif ibsa ammuma live yoo kasee nu taatan maybe hin dhageenye jechuudha. Namni irreecha sii goonaa jedhee kitaaba sii baafnaa jedhanii mana sii binnaa jedhanii nageenyi kee sii eenaa
jedhanii kijiba kun hundi kijibuma namni tokko ka itti amanne Oromoo jenne amaana kenna itti kennine odoo hin turin yeroo gabaabuma keessatti amaana kenna hunda nyaate how namni eega si nyaatee booda ija kamiitiin harka kamiitiin gargaarsa isaanirra argatta kuni gargaarsa miti bar gowwoomsa malee. This is why we have trust problems. This is why diinna kenna karaa argatanii nu miidhuu barbaadan. Nu fakkaatee nu miidhan. Akkuma jeedalli goga bineensa ofirraa uffatee nama keessa seenanii waan hunda nyaatan amma garuu nu fakkaatee nu miidhe hin danda'u. Oromoon cittee naan jedhani. Oromoon adda baatee, Oromoon cittee, Oromoon bitamtee bla 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 kana hunda. Yoo naga baga jedhanii baran. Oromoon yoo akkas tahe cituun jechuu miti yaa ummata kiyya. Cituu jechuu miti uf garsiisuu jechuudha. Uf garsiifattee malee hin cinne bar Oromoon. Oromoon fuula ofii bifa ofii nu garsiifatan malee akka badaatti fudhatu hin qabnu. Akkuma namni ati beeytu ka waliin jiraattu, ka waliin taphattu, ka waliin guddatte, ka naggaada waliin gootan akka garagalanii waan biraa jedhanii sii dubbisan. Akkuma garagalanii ammallee sitti deebi'uun ni malan. Ati hin beeytu anillee hin beeynu ammoo kanuu beeynu uf beekuu qabna. Kanaafu Oromoon cittee Oromoon akkana taatee jechuun gadduun qabnu. Ar'a dura wanti biyya keessatti deemaa jiru Oromoon harki guddaan abiyyiitti amanan isaatti amannee ija kenna jennee Oromoo kenna jennee dhiiga Oromummaa isaa bilisatu nuu fida jennee hawwina isa jaalanne irraa hirkanne. Akkasiimi waan mallaqaan madaalamu hin dandeenye isatti kennine. Waa'ee wal amanuu kana irra wanti nurraa gahe wanti xiqqaa miti. Yoo namni tokko nama miidhe yeroo hundaa namni hundu akkasumatti nama miidha namatti fakkaata. Nobody trusts anybody. Akkasiimi. Exactly. Amma gaafiin guddaa garuu madaa kana irra beekumsa kana magaddisiisu kana irratti akkamitti fayyinaa? Akkamitti fayyinaa? Akkamitti wal fayyisnaa? Wanti nurratti dalaguu fedhan nama biraa amanuu dhiisi akka ufiyyuu hin amannee godhuu fedhan. Let me tell you, dalaguma kiyyarranin argaa yeroo hunda namni tokko namni bira yeroo miidhuu barbaadan duraan durseen badii kan keetii jedhanii sirruma kaayan. Balleessites balleessituu baates doesn't matter. Simarraa kaayan. Takka jedhi. Itti aanses situ jijjiiramuu qabaasiin jedhan. Ati situ balleesse waan balleessiteef jecha situ jijjiiramuu qaba. As garagaltee achi garagaltee nama san gammachiisuudhaaf namni sun immoo hin gammadanii bar. Liistii isaanillee hin dhumtu. Wanni san yoo dalaguu dhabee maal godhani si fakkaata? Bakka maraatutti si kaayani. Ati maraattee jirta. Ati uf wallaalte. Ati hin beektu. Ati odoo beekumsa qabaatte akkana hin taatu. Ati gowwaadhaa jedhanii si kijibsiisani. Biyya Chaayinaa keessatti mootummaa gammachuu yoo sirraan qabaanne barsin ajjeesani. Hidhattillee galchuu dhiisanii barumsatti si eegalani. Barumsa kamii jedhimee na gaafadhu. Barumsaan ka sammuu nama dhiquutti si galchan. Si ajjeessu irra skuula sanitti si erganii sammuu kee eega sirra dhiqanii waggaa meeqa dhiqanii booda achi booda si gallakkisanii deeman. South Africa keessatti gaafa Nelson Mandela waggaa 27 hidhaa keessatti isa hidhan ka isa qaban sammuu isaanii dhiquu dadhaban. Maaliif uf beeke waan fedhan haa godhan. Namichi sun uf hin wallaalle.
nutis yaa Oromoo kiyya waan inni fedhe haa ta'u whatever happens uf dagatu hin qabnu akkas ta'uu hin qabnu akkamitti abdachuu dandeenya maal jennee hawwanna wanti biyya keessa deemaa jiru wanti nama dhukkubsu wanta jedhamu hin jiru garuu isaanuu ka barbaadan kanuma fedhani bara mootummaan pilaanni isaaniif biyya keessatti sagalee kenna ajjeesuu hidhuudhaaf easy warra alaa jiru hoo mootummaa biyya sun shokkootanii bara sagalee akka qabdan dhageessifatan Oromoon tun diaspora ima calliftii jedhanii eeganii callisuu dhabne ima dubbanne achi booda garagalanii abshir magaaluma isaanii keessa seenanii yaada isaanii jijjiiranna maalini jechuudha yaada jijjiiru dheengadda Oromoo jennee tokko taane nu hundi bilisoomsuu qabnaa jennee dhaabanne amma namni sitti dhufe hoo simo qofa bilisatti baafnaa sii fi maatii kee bilisatti baafnaa jechuun nama kee dagachuu jechuudha takka eega saba ufii gattee booda beekadhu booda uf gatuufillee deemaa jirta si arrabsuufi miti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gariin dhugaa dubbachuu hedduu nama aarsa maaliifii madaa isaanii ifa waan gooteef jecha dhaga'uun fedhan waan duraan si ibsee sanitti deemnaati maraattuudhaatiin beektu atuyyuu gowwaadha atuyyuu bitamtee jirtaatiin jedhan Oromoon waliin hin galtu dubbiin walii galuu miti yaa obboleessa kiyya Oromoon walii galti nyaatamnee jirra nu nyaatanii nu fixuu tattaafatanii yeroo hamaa san keessatti Oromoon hedduu ifaa uf godhanii ka walii galan ka fiixatti bahuu dandahan warra saba ufii kabaju warra nama ufii kabaju warra nama hundaaf dhaabatu seenaa keenyarra kana ima beena amma biyya keessatti warra biyya keessa jiru sagalee isaanii hidhuuf ajjeesuu fi warra ala jiruun immoo sammuu isaanii tuquu fedhan sammuu keenya tuquu fedhan kaan ajjeesanii kaan hawwii kutachiisan akka nuti jiruu keenya deebinee hin yaannu godhan ufillee akka hin amanne namallee akka hin amanne ammallee akkasuma godhu jedhan abdii keenya kutachiisuu dalagaa isaaniiti kana hin ta'us jechuu qabna brainwashing kana diduu qabna hiikkaan isaa maalire akkamitti dinnaa kana hunda wanti an akka gaaritti isin dhaamuu barbaadu waan asitti isin waameef dhaamsa kiyya isinitti dabarsuudhaaf ar'a qofaa miti irra deebi'eetiin isin yaadachiisa amma as gubbarraa argaa jira namni hedduu toltu maaliif akkana hin goone ebaluun maaliif akkana hin goone maaliif akkana goone quba gama kiyyatti akeekaa jirtan namni dhuguma yoo ka dalagu ta'e nama biraan gaafatu ufuma isaa dalagaa malee nama biraan gaafatu wanti akka gaarii isinitti dhaamuu barbaadu yaa ummata kiyya ar'a yeroo kana keessatti yeroo hamaa keessatti humna muraasa yoo ka qabaachuu taatan kasitti madaayee ka namni gariin ka'uyyuu dadhabee maaluma godhuu dandeessan jettan yoo nu gaafatan uf eeggannoon baay'ee barbaachisa tokko sobamuu waan jiru lama akka hin sobamne immoo uf eeggadha diina keenya soba isaanii dhoysuuf jecha nurratti garagalchuu fedhan akkuma Oromoon mammaayitu ijji qaroon dura boottii jedhan afaan Ingiliishitti yoo hiine crocodile tears kan jedhamu naachi yeroo imimmaan buusan bo'uuf jechuu miti waan si nyaatuu barbaadaniif jecha buusan nuti argaa jirraa bar
badii ufii dalagan nuti as deebisuu fedhan. Kun ajaa'ibaami. Isaan gatiin kenna gadi buusanii ilaaluu fedhan. Nuti ammoo gatii ol kenna kaasnee uf ilaaluu qabna. Garuu we need to say no. Waan isaan irraa jiru kana. Ufafuu deemuu qabna. Dheengadda qeerroon akkasuma godhan. Oromiyaa keessa didda bifa hedduutiin argaa jirra. Qeerroo fi qarreen keessattuu ammallee nu onnachiisan. Riski fudhatan. Risk. Facebook irraa dhufu waa barreessuun riski miti bar. Nuuf dhaabatanii plaani biyya sun magaalaa gudditti keessa dhaabanii harka balleessan. Maaf akkas godhani? Harka qullaa qawwee alaatti magaalaa gudditti keessatti seena ajaa'ibaa hojjetan. Because why? Because they took action. Akka hoogganatti uf lakkaayanii ka'anii wama godhuu danda'an godhan. Kan isiniif dhaamachuu barbaade, what is the solution? Qeerroon kenna qofa irraa irkachuu hin qabnu. Nuti miliyoona nama meeqa hundi kenna hoogganaadha. Uf hoogganuu dandeenya. Kanaafuu nuti harka wal qabannee itti fufuu qabna. Eenyummaa kenna kanatti iyyachuu qabna. Iyyannee jirraa maa sila habuu akaaga ammaatitti jijjiiramni dhufnee jettani. Aanumarra dhageeffadhuu beekadhaa hubadhaa. Sagalee keessan ol ka'uun akkana. Mootummaa taankii ka qabu rifachiiftan. Taankii nama harka qullaa dura dhaabatuun rifannoo jechuudha. Sodaa jechuudha. Si sodaachisuuf miti ufuma sodaatanii akkas godhan jechuudha. Yoo uf jabeessinee malee eenyullee nu jabeessuu hin danda'u. Fayyaan kennaa fi eenyummaa kennaa fi wanti mallaqaan madaalamuu miti wanti mallaqaatiin bitamuu hin dandeenye kana yoo isin jabeeffattan malee. Abdiin kutatina. Yoo ka abdii kutachuu taatan they win. Garagalanii rakkoo yoo sirraa fidoo edaan dhaabi. Jettee dubbii duratti deemuu qabda. Deebi'uu qabda. Eenyummaa kenna akka hin tuqamne. Dhaamsa an isiniif qabuun uf eeggannoo kana wanni an isiniif dhaamuu biyya alaa irra haa ima eenuu danda'a. Uf hin xiqqeessina. Uf hin cal'isiisina. Diinni kenna bar ar'aa miti bar kanutti dhufe. Waggaa 200 oli nu cal'isuu tattaafatan dadhaban ammallee carraa isaanii dadhabsiisu argannee jirra. Bakkuma isin jiraatan kaabaa fi kibbaa dhiyaa fi bahaa fedhiin kenna irratti fookasii godhuu qabna. Fookasii kana akka hin dhabne yaa ummata kiyya. Focus. Wanni tokko yoo argachuu barbaade hanga waan san argatutti ijji kee bakka biratti jallatuu qabu. Mee anuma si gaafadha. Namni amaanaa kee yoo cabse, maatii kee yoo miidhan, achii booda garagalanii dubbii biraa yoo sitti fidan, way dubbii biratti fufuu dandeessa? Haasa'uu dandeessa? Never. Wama dura sanitti deebitaa yeroo hundaa. Ati maraattuudha bar dubbii kanarra dabarree jirra yoo siin jedhan hoo? No. Dubbiin sanuma jettee ittuma fiduu qabda. Akka duubatti deebitee rakkina isaan ifa akka goote hin fedhan. Diinni kenna alagaa mitii ummatumaa nu keessa bahee jettanii bar yoo na gaafatte namni nu keessa yeroo ifaa uf godhani kuni bar diinummaa mitii bar kuni barumsa. Akka barumsatti fudhatuu qabna. Namni yeroo uf garsiisani amanuu qabdaa bar. Waan isaan jedhanii miti waan harkaan godhan amala isaanii waan godhanti amanuu qabdan.
akka oromootitti bakka kabajaa saba keenya argachuudhaaf akkuma odaan keenya damee hedduu jira. Damee hedduu qabna. Damee tokkorra irkannaan damee biraa diddeefi jechuu miti. Odaa sanumarra ta'uu qabdaa malee. So what is the solution? Gabaabuma ar'a isiniif himuu barbaada. Tokkoffaa namni trustii kee amaanaa kee eega cabsee booda kaatee dubbachuu irra dadhabuun qabdu. Dubbiin akka bakka biratti hin galle. Biyya alatti namni ka ati jaalattu, ka waliin jiraattu, ka wajjiin guddatte, ka ijoollee waliin taphachiiftani garagalanii bakka hin taanetti yookaan goruu ta'an uf shakkuun qabdu. Uf hin shakkinaa yaa ummata kiyya. Isin yaadachiisuu miti uf yaadachiisuufillee dhaamsi kun dabarsuun fedha. Namni hedduun yaa ebaluun akkamitti fiixatti bahee ebaluun maaliif akkamitti akka laafatti fakkeessanii fiixatti bahee waa cufaa argatee injifatee jedhan. Because people don't want to do the simple work. Wama xiqqoo dalaguu kanarra yoo kadhadhabuu taatanii waan guddaa kanaatti hojjetuu abdiyyuu isiniif hin qabu yaa ummata kiyya. Wama xiqqoo kanarra eegala. Sammuu keessan eeggadha. Namni yeroo si arrabse humna muraasaa keessan tikfadha. Namni akeeka isaanii, niyya isaanii ifa yoo si godhan itti amana. Kaatee yaada isaanii jijjiiruun hojii keetii miti bar. Supporting political party kana deeggaruu qabda. Ebaluu deeggaruu qabda. Ebaluu deeggaruu dubbiin sanii miti. Dubbii san keessa yoo kaseenu taatan yaa ummata kiyya already gattee jirtanii waan cufa. Kuftanii buutanii jirtanii. Kabajaa saba keenya hanga argatutti damee feetee damee feetee hojii yoo deemte, it doesn't matter. Just be on the right tree. The tree of Oromo people, the branch of Oda. That's where you need to be. You have to look after yourself mentally. Yeroo dheeraadhaafi namni bar plaanii taaktiikii diinni kenna nu dadhabsiisuudhaaf. Yeroo namni dadhabuu keessa takkaati. Dadhabuun qabnu yaa ummata kiyya. Dadhabuun qabnu. Uf haaromsiifnee ittuma fufuu nurra jira. Warri nu dura odoo hifatan, odoo abdii kutatan, as geennee as taa'uu as wal dubbisuu iyyuu hin dandeenyu. Yes, I know we're close. Ammallee argachuu dhabnee jettanii dadhabuun ni maltani. Akkuma isin dadhabdan diina keessanillee dadhabanii jiran kana beekadhu. Kanaaf uf humneessa, uf eegaa, yoo fedhan, harkaan yoo si hidhanillee as keessa si hidhuun qabani. Asitti si hidhuun qabani. Ani commentii keessan takka dubbisaan jira. Takkaafillee deebisuun fedha. Waa hedduu jira as keessa. Amma ani ka godhuu barbaadu. Hedduu dubbachuurra already yeroon dabree jira. Ani fedhiin kiyya amma rakkoo qofa dubbachuu irra fedhiin kiyya asitti wal geennee wal jabeessine akka hiikarra haasa'uu qabnaan fedha fedhiin kiyya. Maal akka hiikuu qabnu akkatti hiikuu qabnu asumarratti akka wal yaadachiifnee fedha. Yoo rabbiin jedhamee walitti haa deebinu anillee commenti kanneen faa dubbiseetiin torbaan dhufu keessatti torbaan ar'a yeruma kana fakkaatu keessatti walitti haa deebinu. Gaafii yoo qabaatan asumarra barreeffadha. Maaliif
takka dubbachuu takka achi ilaaluu takka commenti xiqqoo waa takka na dabruun ni mala. Kanaaf irra deebi'eetiin commenti keessanillee dubbisuun oolu torbaan dhufu walitti deebine. Talammataan moo kan jedhuu barbaade namni gariin ka afaan Ingiliishiin barbaadani afaan Ingiliishitti nu deebisallee jechaa jirani. Ansila haga ammaatitti murteessine torbaan tokko Oromoo dubbachuu torbaan tokko Ingiliishii dubbachuu wayyamoo yeruma deebi'ee gaafii kanneen fa deebisuun akkamii jedhee yaada isin gaafadha. Mee na hubachiisaa waan isin barbaadan guyyaan ar'a deebii hunda yoo deebisuu hin dandeenye immoo it's okay, we still have time. Rakkoo yeroollee ima qabna. Ammallee wannan jechuu barbaadu ummata kiyya uf eeggadha. The most valuable thing you have wanni bitamuu hin dandeenye tokko keessa sammuu keessaniiti. Mind keessaniiti, mentality, mindset keessaniiti. Namni akkas hin tuqne hin barbaadu yaa ummata kiyya. Namni sammuu kee yoo hin tuqamne waa hedduu godhuu dandeessa. Nama tokkodhaan bilisatti bahuuyyuu hin dandeenya yaa ummata kiyya. Yoo uf eeguu dadhabdani ijoollee keessanitti dabra, maatii keessanitti dabra. Kanaaf yaa ummata kiyya takkaan keessattuu warra biyya alatti hojiin kenna deeggaru support godhu whatever way ummata kenna bakkan kabajaa isaanii argatuudhaaf ittuma fufa. Namni bakka ati ga'uu barbaaddu sanirra yoo si garagalchuu barbaadan atillee namummaa sanirra garagaluu isinirraa jira. Yaa ummata kiyya ar'a torbaanuma dhufu torbaan ar'aatti walitti haa deebinu. Ammuma tanaaf nagaannaaf oola. Injifannoo gaafiyyuun qabu injifannoo kan saba Oromootiif ta'uu deemaa jira. Kanaafuu turtii gaarii isiniif hawwa nagaatti isiniif jedha ar'aan tanaaf.